Videoon kuni waa'ee welcome corporate irraa ibsa isaan baasan jechuu executive orderii Donald Trump torbaan dabree gabbaase san irratti hundaawanii warri welcome corporate'aatis gaaffiilee gartee namni irra hedduun gaafachaa jiru tan gartee confusion takkaa'uu nama gartee burjaajeessaa turte irratti ibsa baasanii jiran. Ibsi kunis akka jirutti nuti warri welcome corporate'aa processa application fudhachuudha dhaabnee jirra. Lama dammaasis application duraan namni galfatee jiru sanis processa godhuu dhaabnee jirraa jedhaniiti ibsa baasanii jiran. Obboleeyyan keenya warreen gartee yeroo adda addaa waa'ee welcome corporate fi waa'ee sponsoruma adda addaa gaafatan hundi keessanuu viidiyooleen ani maxxansu dura laalaa dhageeffadhaa achi boodee gartee gaaffii qabaatan gaaffii gaafadhaa. Garuu hogguu gartee yoo viidiyoo kana arkuu barbaadan gama gartee profaayila kiyyaa xuyxanii ispoonsara bikayyuu jira. Ispoonsara san tuqaa viidiyoolee adda addaatu achi keessa jira. Viidiyoolee san hunda laala odoo gartee gaaffii hin dhiyeessine dura. Akkasitti gartee waan deemaa jiru baruu ni dandeessanii isinii jechuudhaafi wanni gartee welcome corporate'dha kana fakkaatti viidiyoo biraatiin amma walitti deebinu nagaan jiraadhaa.